Boba'aan qabeenya uumamaa addunyaa irratti barbaachisoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u, addunyaa irratti biyyoonni uumamaan kuufama boba'aa guddaa qabaatanis biyyoota birootu jigita isaanii irraa bituun oomishee gabaa addunyaaf dhiyeessa. Fakkeenyaaf Veenzuweelaan kuufama boba'aa addunyaa irratti mirkanaa'e guddaa kan qabdu yoo ta'u, gara baarmeela biiliyoona 303tti tilmaamama. Garuu dhiibbaa siyaasaa irra jiruun gabatti dhiyeeffachuu hin dandeenye. Veenzuweelaan kuufama boba'aa addunyaa mirkanaa'e keessaa gara parsantaa 18 qabdi. Ta'us garuu dhiyeessiin boba'aa addunyaa ishee dhibbantaa tokko gadi. Biyyoonni afur qofti Veenzuweelaa, Saawud Arabiyaa, Iraaniif Kaanaadaan kuufama addunyaa mirkanaa'e keessaa walakkaa ol qabu. Ameerikaan kuufama boba'aatiin sadarkaa 9ffaa irratti kan argamtu taatus qabeenya qabduu fi teeknooloojii isheetti fayyadamtee akka addunyaatti biyya oomisha boba'aa addunyaaf dhiyeessan sadarkaa 1ffaa qabaachuu dandeesseerti. Raashiyaa fi Chaayinaas ishee hordofaa jiru. Gabaasa kana keessatti mee biyyoota kuusaa boba'aa qabaachuu isaanii mirkanaa'ee sadarkaa 1 hanga 6 jiran haa ilaallu. Tokkoffaan Veenzuweelaadha. Veenzuweelaan kuufama boba'aa mirkanaa'e biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa guddaa ta'e qabdi. Boba'aa addunyaa keessaa gara dhibbantaa 18 qabdi. Boba'aan kun harki caalaan isaa boba'aa ulfaataa dabalataa kan Orinook Beelt jedhamu keessatti waan argamuuf akka salphaatti qulqulleessuuf rakkisaa fi baasii guddaa kan gaafatudha. Jigitiin boba'aa ulfaataa yeroo baay'ee gatii gad aanaan gurgurama. Sababbiin isaa salfarii baay'ee waan of keessaa qabuu fi adeemsa walxaxaa waan barbaaduuf. Veenzuweelaa keessatti oomishni boba'aa haalaan gadi bu'eera. Oomishni gara parsantaa 60 ta'u gadi bu'eera. Bara 2014tti guyyatti baarmeela miiliyoona 2.5 ture. Bara darbe 2025 baarmeela miiliyoona 1 gaditti gadi bu'eera. Boba'aan Veenzuweelaan ergitu keessaa gara parsantaa 80 liqii deebisuuf gara Chaayinaa ergama. Sababa kanaan maallaqni biyyattii hanga kuufama boba'aa ishee agarsiisu waliin baay'ee xiqqaadha. Diinagdeen Veenzuweelaa galii boba'aa irratti baay'ee hirkata. Haa ta'u malee tasgabbii dhabuun siyaasaa malaammaltummaa qoqqobbii idil addunyaa fi US irraa ka'ee dandeettii oomishaa ishee laamshessee al ergiin ishee daangeffameera. Dabalataan dhiyeenya kana ammoo sababa boba'aa kanaaf humnoota Ameerikaa pirezidaantiin biyyattii Niikoolaas Maaduroon qabanii hidhuun boba'aa baarmeela miiliyoonan lakkaa'amu gara Ameerikaatti dabarsuuf ta'uun gabaafamaa ture. Lammaffaa irratti kan argamtu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaan kuufama boba'aa mirkanaa'e gara baarmeela biiliyoona 267 qabdi. Boba'aan biyyattii harki caalaan isaa salphaa fi kan gabaa irratti barbaadame yoo ta'u, sababni isaaf caalalliin qulqulleessuuf salphaa fi kanneen biroo waliin yommuu wal bira qabamu baasii guddaa kan hin barbaannedha. Sababa kanaan biyyattiin gatii olaanaan gabaa addunyaa fi boba'aa dhiyeessaa kan jirtu yoo ta'u, guyyatti baarmeela miiliyoona 10.88 oomishuun sadarkaa oomishaanis Ameerikaatti aantee sadarkaa 2ffaa irra jirti. Kuufama boba'aa qabduunis baarmeela biiliyoona 267 Veenzuweelaatti aantee sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Kanaanis Saawudiin murteewwanii fi tarkaanfiiwwan dhaabbata biyyoonni boba'aa ergii fudhattu keessatti gumaacha olaanaa qabdi. Yeroo dhiyeessiin addunyaa jijjiiramus gatiin akka tasgabbaa'uuf oomisha ishee sirreessaa turte. Biyyootni oomisha dabalataa guyyatti baarmeela miiliyoona 2.3 qabaachuun yeroo addunyaatti hanqinni mudatu daftee dhiyeessii dabaluu fi gabaa tasgabbeessuun gumaachiti. Kanaafuu dhiyeessiin Saawud Arabiyaa boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa cimaa kan qabu yoo ta'u, waraana Iraanii wal qabatee dhaabbileen boba'aa ishee miidhamuu akka hin hafne gabaasileen ba'aa turan. Sadarkaa 3ffaa irratti kan argamtu Iraani. Iraan kuufama boba'aa mirkanaa'e gara baarmeela biiliyoona 209 qabaachuun sadarkaa 3ffaa irratti argamti. Kuufama guddaa kan qabaattus qoqqobbii idil addunyaa dandeettii Iraan gabaa addunyaa irratti boba'aa gurguruuf qabdu jalaa daangesseera. Dabalataanis diinagdeen Iraan
boba'aa alatti ergitu irratti kan hirkatu yoo ta'u, waldhabdeenii fi waraanni baha giddu galeessaa dandeettii oomishaa fi alergii ishee akka malee miidheera. Boba'aan Iraan sababa qoqqobbii cimaa biyyoota dhihaan gatiin baay'ee rakasaan Chaayinaatti gurgurama. Yoo qoqqobbiin irra hin jiraanne Iraan guyyatti gara baarmeelii biiliyoona 4.5 ta'u oomishuun sadarkaa oomishaatiin sadarkaa 6ffaa qabatti. Haa ta'u malee waraana Ameerikaa fi Israa'el ishee irratti bananiin dhaabbileen boba'aa biyyattii akkaan miidhamaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti yeroo itti aanutti sadarkaan dhiyeessii ishee keessa akka guutu tilmaamama. Sadarkaa arfaffaa irratti kan argamtu Kaanaadaadha. Kaanaadaan kuufama boba'aa mirkanaa'e gara baarmeela biiliyoona 163 qabaachuun sadarkaa arfaffaa irratti argamti. Boba'aan biyyattii kun kan naannoo harka 97 cirracha keessatti waan argamuuf boba'aa furdaa dhimbiibbii fi baasuuf mala addaa investimentii guddaa barbaadudha. Kaanaadaan sirna siyaasaa fi daldalaa tasgabbaa'aa fi ifa ta'an qabaachuu isheetiin dhiyeessituu boba'aa amanamtuu taatetti ilaalamti. Akkasumas sarara ujummoo kallattiin warshaalee qulqulleessituu Ameerikaa waliin wal qunnamsiisu qabdi. Guyyatti baarmeela biiliyoona 5 caalu oomishuun Ameerikaa, Saudi Arabiyaa fi Raashiyaatti aantee sadarkaa arfaffaa irratti argamti. Garuu haalli dhiyeenya kana waa'ee boba'aa Veenzuweelaa gara warshaalee qulqulleessitoota Ameerikaatti erguu deebi'ee jalqabuu akka danda'u oduun dhagamuu hordofee oomishtoota Kaanaadaa dorgommii cimaan mudachuu akka danda'u yaaddoo uumeera. Sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu Iraaq kuufama boba'aa mirkanaa'e gara baarmeela biiliyoona 145tti tilmaamamu qabdi. Waraannii fi qoqqobbii waggoota dheeraaf ishee irra ture garuu qabeenya boba'aa qabdu gabaa addunyaatti dhiyeessuun dorgomtuu akka hin taane ishee miidheera. Waldhabdeen keessoo tasgabbii dhabuun siyaasaa fi bu'uuraaleen misoomaa laafaa ta'uun dandeettiin oomisha boba'aa Iraaq laaffiseera. Ta'us alergiin boba'aa lafee dugdaa dinagdee biyyattii yoo ta'u, galiin mootummaa harki caalaan harki 90 gurgurtaa boba'aa kan irraa argama. Danqaawwan kunneen jiraatanis Iraaq gabaa boba'aa addunyaa keessatti taphattu ijoo taatee itti fufuu dandeesseerti. Guyyatti gara boba'aa baarmeela miiliyoona 4 caalu oomishuun sadarkaa 8ffaa qabattee jirti. Boba'aan Iraaq alatti ergitu harki caalaan isaa gara Chaayinaa, Hindii fi biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaatti ergama. Farratti kan argamtu United Arab Emirates dha. United Arab Emirates kuufama boba'aa mirkanaa'e gara baarmeela biiliyoona 113 qabaachuun sadarkaa 6ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u, hanga oomishte gabaaf dhiyeessituun ammoo sadarkaa 7ffaa irra jirti. Waggoota kurnan oliif United Arab Emirates addunyaa irratti boba'aa oomishtoota gugurdoo kurnan keessaa tokko turte. Akka maddeen tokko jedhanitti miseensi OPEC kun yoo xiqqaate guyyatti boba'aa jikiita baarmeela miiliyoona 4.5 ta'u oomishti. United Arab Emirates hirkattummaa boba'aa ishee xiqqeessuuf dameewwan biroo kanneen akka turizimii, teeknooloojii fi daldalaa irratti hojjetaa jirti. Kana jechuun diinagdeen ishee biyyoota galoo galaanaa biroo tokko caalaa boba'aa irratti hirkatummaa xiqqaa qaba jechuudha. Bakki isheen naannoo Hormuzii fi tumsi dhaabbilee boba'aa idila addunyaa waliin qabdu boba'aa gahumsaan gabaa addunyaatti akka ergitu ishee gargaareera. Garuu haleellaan Iraan dhaabbilee anniisaa ishee hedduu hubeera. Dabalataanis biyyoonni akka Kiweet kan baarmeela biiliyoona, Raashiyaan kan baarmeela biiliyoona 80tti tilmaamamu qabdu, Ameerikaan kan baarmeela biiliyoona 74 ta'u qabduu fi biyyi Afrikaa kuufama boba'aa gara baarmeela biiliyoona 48 qabdu Liibiyaan biyyoota addunyaa irraa kuufama boba'aa guddaa qabaachuun sadarkaa jalqabaa irra jiran keessatti eeramu.